Oromia Education Multimedia kun barumsa afaan Oromootiin isinii dabru barumsa kutaa 9 hanga kutaa 12tti kan isinii qophaa'aa jirudha. Warri chaanala keenyaaf haaraa taatan chaanala keenya YouTube subscribe godhaa isiniin jecha Oromia Education Multimedia asumaanuu kunoo Telegraama Oromia Education Multimedia warri argachuu barbaadan as keessaan Telegraama aappii hafeetan seentanii iddoo sarchi jettu irratti Oromia Education akkana yoo barreessitan taate ni argattan jeetii yaada. Oromiyaa Education adda murtanii Education xiqqoo isinii haa godhu haa taatu rakkoon qabdu Education Multimedia kunoo kan jiru Oromia Education Multimedia kan jiru kunoo laal Telegraama kana akkuma as jalatti agartan Telegraamni piikcharii Johaar qabu kun kan koomentiidhaaf qophaa'e Telegraama oliitiif koomentiidhaaf kan qophaa'e yommuu ta'u kun ammoo Telegraamni Haacaaluu fi Alii Birraa kan qabu Telegraama paablik jechuun kan odeeffannoo wantiidhaaf kan qophaa'e Telegraama kana seentanii kan wanti gootan ta'a amma gaafii intiraansii maatisii bara 2006 sanii gaafii achi keessaa gaafii grade 11 kutaa 10 takka unit 1 haftuu hanga boqonnaa 3 gaafii dhuftee jaamtee gaafii yaadamtee gaafii muraasa takka dhoynetti yaana san argachuudhaafis as jalaanis yoo seente aappii ammaan tana seennee gaafii bara sanii irraa dalaynu ni argattan jeetii yaada. Hunoo aappiin sunis aappii hunoo laal aappiin kana collection intraansii collection maal jaa kana aappii kana akkuma seentaniin jalqabarra bara 2006 kajuu kana ni tuyxanii erga tuyxan booda maatisii iddoo inni jiru kana ni tuyxanii erga achi tuyxan boodarra hunoo akkanatti isinii fida erga inni akkas isinii fide boodarra gaafii barbaadan keessaa dalaguu dandeessan jechuudha. Akkuma hunoo fidetti gaafiin jalqabaa akkam jetti gaafiin jalqabaa which of the following is expression in polynomial expression as keessaa kamtu polynomial expression jedhetti jalqaba irratti yoo fudhanne polynomial expression miti polynomial expression bifa formii saayiniitiin gonkumaa hin taa'u biyyoo kan fudhannu taate immoo biyyiin asirratti n jalarratti pi over pi x square ja. For example, x is 0 is what? Equation of b, equation of choose b is undefined, but polynomial expression is not undefined, and the equation choose c is 2 plus pi over 1 plus pi square. Pi is constant number. Answer is C. Y answer is D. D is degree of polynomial expression is non-negative, but equation choose D is degree is negative. 3x is the power of minus 1. Then 3x is the power of minus 1 is 1 over 3x. X is 0 is undefined because degree of polynomial expression and the degree of polynomial is non-negative. Answer is C. Question number 2, grade 11 unit 3 try. What is the distance from the origin to the line pass through 1,0 and 0,1? Distance is equals to d square jalqaba d square is equals to x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. Erga kana goote boodarra d kana ammoo akkam goota raadikaala kana fuuteet square tan irraa dhaamsuudhaaf raadikaala jala galchita. Erga raadikaala jala galchite boodarra akkam goota x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square ida. Adalaynu and the radical of 1 kajalqaba jiru asii kajalqabaa kanarraa kalammaffirra jiru kana kalammaffirraatiin
1 minus 0 1 minus 0 the whole square plus 0 minus 1 the whole square is equals to radical of 1 the whole square plus 1 the whole square is equals to radical of 1 plus 1 is equals to radical 2. Answer is radical 2. Question number 2 answer is D. And question number 6. Question number 6. Question number 6. Question number 6. Malja. If the list of the measurement is 10, A, 5, A, 5, 10, 20, 1, 5, 20, 5 with main X. Then what is the value of A terms of X? Main yeroju wanta kana lakkoyteeti idama waanis baay'ina isaaniitiif herta ammoo erga oggu akkas gootu walqaxani tahaa xaa godhatte gatiin aadaa jechuun gatiin aadaa meeqa tahaa ja kana jechuun kun akkuma jalqaba irratti nu kan habba meeqa takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lakkoomsa kana hunda walii daanneeti 10 firra kana jechuun 10 ida'uu a ida'uu 5 ida'uu 5 ida'uu 10 ida'uu aadaa 5 ida'uu aadaa kan akkanatti kana walii daane 5 kana wajjin 15 15 35 50 50 ammas kana wajjin walii ta'ee daanu 50 70 70 75 shanan tana wajjin 80 10 ida'uu a ida'uu a ida'uu 80 irra 10 walqaxani ta'a sanboodara criss-cross haa goonu 10 ida'uu a fi a waggol idaane lama aadha ida'uu 80 80 fi kanas walii 90 walqaxani ta'a 10 taadha sanboodara 10 taadha 90 kana waggachi dabarsine kam ta'a 2 lama a walqaxani ta'a 10 ta'a irrisuu 90ti irra lama a walqaxani ta'a lamaan takka lamaan 5 ta'a irrisuu 45 ta'a jechuudha. Answer is D dha jechuudha. Question number 6. Answer is D. Question number 12. Question number 12. Question number 12. If f of x plus 1 over x minus 1 and f of a is 5. Given in x plus 1 divided by x minus 1 yo iddo x da a neite shan dhufe yo mo 2a yo neite meeqa dhufaadha kana ittineenee yeroo laallu iddo x da a naqija a yo neite shan dhufaaja a haneenu a plus 1 over a minus 1 is equals to 5 dhufa je criss-cross haa goonu a plus 1 equal to 5a minus 5 5a minus 5 a plus 1 kana asaa dabarsinu 5a 1 tan ammoo asiin asaa dabarsinu a minus 5a is equals to minus 5 ida minus 1 minus 4a equal to minus 6a minus 6 over minus 4 over minus 4 a is equals to minus is cancelled 6 over 4 by 2 is 2 by 2 is 3 a is equals to what 3 over 2 dhaati jechu 3 over 2 3 over 2 amma immoo 2a yoo neeyne maal akka ta'u haa laallu 2a plus 1 over
2a minus 1 equal to x haa jennuuni maaliif x kana barbaaduu deemna meeqa akka ta'u barbaaduu deemna criss cross yoo goone 2a plus 1 equal to 2ax minus x iddoo eetti aaneenu 2a plus 1 dha 2n sadiirra lamaati iddoo takkaati walqixxataa 2 dha n keenya sadiirra lamaati irrisuu taati kunis taani qaba 2 by 2 3 plus 1 equal to 3x kunis 2 by 2 3x minus x hogguu kana irraa hir'isne 2x dha hogguu kana olii didaane 4 dha jechuun is equals to 2x over 2 over 2 by 2 and by 2 2 x is equals to 2 dhufaa jechuun answer is 2 ta'a answer is 2 gaafii 13ffaa what is the equation of the directrix of parabola whose equation is y square plus 8x plus 6y plus 25 is equals to 0 kun akkuma beekamu equation of parabola grade 11 maths grade 11 unit 3 irra ni jira akkam goona y square plus 8x plus 6y plus 25 ja is equals to 25 kanas achi dabarsina x square is 1 jirre 6x kanas achi dabarsina minus 8x minus 25 haa godhannu sambodarra y square plus 6y equal to minus 8x minus 25 dha amma kana karaa qallaalii kan goona walakkaa jaha fudhanna y plus 3 the whole square is equals to minus 8x minus 25 walakkaa jaha fudhanne sadan kana ammas square yoo goone sagalii iddoo sagaliiti kana hoggoo irraa hir'isne 16 jechuu y plus 3 the whole square equal to minus 8x minus 16 samboodara y plus 3 the whole square minus 80 khobad yoo la dhaabaa x tafa samboodara kan pilaasita sababni isaa maayinasiin kun asiifiifuu pilaasii gooti 2 ta'a akkana ta'a kana jala haqu kana qabaddaa y plus 3 the whole square is equals to minus 8 into x plus 2 y plus 3 the whole square is equals to minus 8 into x plus 2 kana jechuun liifti paaraabollaa agarsiisa liifti paaraabollaa x waan as jirtuuf jecha ammas x axis dha parabola x axis dha inni maal nu gaafate directrix nu gaafate directrix isaa x is equals to h wantin liftin wantin isaa 4p is equals to minus 80 hana yoo fudhanne minus 80 dha over 4 dha p is equals to minus 2 ta'a jechuudha sababa p is equals to minus 2 ta'eef jecha p garuu minus 2 dhaan hin kaamu sababni isaa liftii daawunii dammoo appiidha kana adda baafachuuf gara mirgaa bitaa akka ta'e malee p positive and absolute value keessaan jiruuf 2 ta'aadha p 2 ta'a ammoo wanniin parabolaan directrixin isaa focusiidhaan wal faallaa yookaan p dhaan wal faallaa ta'uu qabu yoo p positive ta'e directrix irratti jechuun negatiiva goota yoo negatiiva ta'e positive goota kanaafu x is equals to h plus p goona sababni isaa p waan negatiiva ta'eef jecha h keenya meeqa h keenya minus 2 dha h keenya minus 2 waan taateef x is equals to minus 2 plus 2 x is equals to what x is equals to 0 dha jechuun gaafii 13ffaan x is equals to 0 answer is c dha jechuun amma gaafii meeqaffatti dabarra gaafii 23ffaa halaallu gaafii 23ffaa yeroo laallu jalqaba maal jaa if two lines y is equals to 0 and y is equals to x minus 4 are tangent to the circle 2,2 and 4,0 respectively what is the value of equation of the circle jalqaba suruu inni maal ta'e
circlein as 2,2 fi 4,4 itti wanti ta'e kana ifumaaf walumaa galatti kanaan dararamnee karaa dheeraa kanaan deemnus numa dhufu garuu karaa dheeraa equationiin gaaffii nuti intiransii akkamitti akka dalagnu short way karaa gabaabaa yoo jiraate wal agarsiisuu wayyaadhaa inneeti malee karaa dheeraas numa deemna kanaafuu 2,2 and 4,0 kan jiru kana akkam goona kajalqabaatiin kun diiyaameetiriidha waan ta'eef jecha walitti daana yeroo walitti daanu 2 kanaa fi 4 kanaafis yeroo walitti daane 2 plus 4, 2 plus 0 over 2 over 2 is equals to 6 over 2, 2 over 2 is equals to 3, 1. kana jechuun x minus 3 the whole square plus y minus 1 the whole square is equals to amma is equals to r square r barbaadachuudhaaf ammas isiniin garsiisa harkanne 3,1 kana hin irraanfatina as keessa deebisaa yoo qallaallu taate immoo deebisaan sii taati sababni isaa kanaa fi kana haraa qallaalii kanaa fi kana walitti daate kanaa fi kana iruu lamaa firtee karaa qallaal 3,1 erkattaa sanboodarra akkanatti wanti godhuu ni dandeessa jechuudha kana taati yoo karaa amma raadiyeesii yookaan arrii barbaadutti achi deemne 3,1 kana fayyadamtee yookaan kana fayyadamtee walqixa sii dhufuu qaba kana jechuun under radical illee irraa isin irraa dhiisu equation of circling x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square kanatti yoo neenu x keenya kana yoo kan ta'u taate h fi k arkannee jira 3,1 waan taateef jecha 2 kanaa fudhannu 2 minus 3 the whole square plus y keenyas 2 yoo kan ta'u taate 2 minus 1 the whole square equal to minus 1 the whole square plus 1 the whole square equals to 2 kana jechuun x minus 3 the whole square plus y minus 1 the whole square is equals to 2 equation of circle is answer is C and the question number 31 question number 31 if the equation of x minus 2 the whole square minus y minus 2 is equals to 1 represents a hyperbola which one of the following is represents the equation of asymptote to hyperbola ta'uu isaa minus tana bichaanuu beekuu ni dandeenya osoo inni nutti himne maal nu gaafate asymptote isaa nu gaafate osoo x kun as jiraachuu baate yookaan as jiraate isa bakka tana yoo kan jiraatu taate x minus 2 the whole square minus y minus 2 the whole square bakka jiru kanatti osoonii fi akkana jee y minus 2 the whole square minus into x minus 2 the whole square hayyoo taate asymptotiin keenya maal ta'a a over b into x minus h plus k what is the difference between this and this yoo kan jettanii na gaafatan taate as iddoon inni garaagarummaa itti qabu kan jirtu as yoonii fi x kan dura jiraatu taate b over a dha yooniif immoo y yookaan negatiiva kan qabu kan negatiiva qabu x yoo kan ta'u taate immoo a over b dha walumaa galatti amma gaafiin tun maaliin dalagamti asymptotiin isaa b over a into x minus h plus k dha jechuun what is a and what is b over 1 if jedhanii qabdi kun jechuun b square and a square dhaan taa'ee jira x minus 2 whole square over a square minus y minus 2 whole square over b square a is what a is radical a is 1 b is 1 radical 1 1 baati 1 dha c over baanummo c square is equals to a square plus b square equation of hyperbola osoo ellipsite yoo kan jettanii na gaafatan taate kana kan irra guddaa ta'uu qabu sanboodarra
akkam goona c square is equals to a square minus b square ta'a jechuudha. Kanaafuu kun ammaan tana equation of hyperbola waan ta'eef akkana ta'a. Is equal a fi b'n waanidha. 1 over 1 into x minus h meeqa h into dha plus or minus dha bakka tanatti h into dha 2 plus 2 dha. Y is equals to x minus 2 plus 2 dha. Y is equals to x or kun yoo kan jiraatu taatanidha. Yoo kun jiraatu baate immoo maal ta'a? Y is equals to minus 1 over 1 into x minus 2 plus 2. Y is equals to minus x plus 2 plus 2. Y is equals to minus x plus 4 or y is equals to y plus x minus 4. Y plus x equal to 4 kana ta'a jechuudha. Gaafii maal taati? Gaafii a taati jechuudha. Gaafii 31 a taati. Equation number 33 tti gata hadabarru. Question number 33 maal jetti? Which of the following is equation of below represented in the figure of parabola ja akkuma asirratti agartan seentariin isaa yookaan h, k isaa meeqa 0, 1,0 1,0 seentariin isaa yookaan h, k isaa 1,0 kan ta'e figarii kanarratti akkuma agartan choice inni nu dhiyeesse a up to d kana keessa kamtu ta'uu danda'a. Jalqabarra kun seentarii inni hin qabu 0,0 dha. Garuu kun asii x waan qabnuuf jecha hin ta'u. Kun 2x minus 1 dha jaa 2x minus 1 jechuun is equals to 0 dha. 2x is equals to 1 over 2 seentariin isaa maal ta'a? X is equals to 1 over 2 ta'a jechuudha. Bakki kun 1 over 2 irratti wal qunnamaa jechuudha jira. Bakki tun 1 over 2 irra wal qunnamaa jechuudha. Garuu figariin keenya waan irratti jaa. Siyyoo kan fudhannu taate immoo maal jaa? Siyyoo kan fudhannu taate waan irratti jaa. Waan irratti wal qunnama. Garuu waan 0 irratti tun alertu tun ammoo as wanti kana ibsutti jirti. Khagadiitis akkuma minus 1 over 2 dha jaa. Kanaafuu ansariin sii taati jechuudha. Ansariin sii taati. Jiddumaanuu Telegram Oromiyaa Education Multimedia yoo kan seentan taate aappii kana irraa fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jaa. Aappii bareedaa aappii kana irraa fayyadama. Kuno aappiin kun akkuma isin agartan bara baraan jira. Maatis fiiziksii yoo barbaadan bara 2006 hajuu jala seentanii arkachuu ni dandeessanii. Saayibban keessan bira akka inni ga'u yoo barbaadan sheer godhaa. Bara 2010 yoo barbaadan akka tuqxanii maatis fiiziksii maatis fiiziksii baayoloojii keemistirii jira. Bara 2010 akkas yoo barbaadan uno akkasumatti maatis fiiziksii keemistirii baayoloojii siivikii ingiliffaa saat maal jira waan ta'eef jecha akkanat ol deemtanii ammas bara 2003 yoo barbaadan bara 2003 yoo barbaadan bara 2003 tuqxanii maatis fiiziksii keemistirii baayoloojii jettanii irraa fayyadamuu hin irraanfatinaa isin jecha. Bara 2004 natural science yoo barbaadanis maatis fiiziksii keemistirii baayoloojii saat siivik ingilish kan jiru ni jira. Hundi isaatu soshaalillee ni jira. Kuno soshaalis ni jira. Sooshaal saayinsiinis ni jira. Maatis histirii jiyoogiraafii jira. Bara 2004 hanga bara 2011 yoo barbaadanis maatis jira. Maatis biichaa tuqxanii seenuu ni dandeessanii. Telegraama kiyya ammoo yoo barbaadan isiniifin liinkii achi jala isiniifin kaa yooniif yoo achiin ka isinii wanti tolde maal jettan taate qaxxitaa akkana dhuftanii telegraama keessa seentanii feetan kanaan seentanii telegraama feetan kanaan seentanii feetan kaaniin seentanii iddoo sarchi jettu kana bicharratti Oromiyaa Education Multimedia jettanii kunoo akkuma agartan akkana barreessitan taanaan nolaal akka asirra jiru kana barreessitan taanaan qaxxitaa isinii dhufaa. Tuqxanii erga tuqxan boodarraa ammoo kunoo akkuma agartan asirratti akkanatti tuqxanii erga akkanatti tuqxan boodarraa ammoo iddoo discuss jettu tuquu hin irraanfatinaa isiniin jecha. Iddoo discuss jettu akkanatti tuqxanii yoo yaada qabaattan warri yaada qabdanis kunoo iddoo discuss jettu tuqxanii kanarratti yaada kennachuu ni dandeessanii isiniin jaa. Amma karaa gaafii teenyaa deebine gaafii teenya ni finna. San boodarra nagaa walitti dhaammannaa jechuudha.
gaafii 33 dalaynee jirra. Gaafii 33ffaa dalaynee jirra. 39ffaa gaafii 39ffaa maal jetti? Gaafii 39 gaafii 39ffaa maal jaa? A semi-elliptical are overtunnel for a road through a mountain has a major axis. Major axis jechuun 2A jechuudha. Minor axis jechuun ammoo 2B jechuudha. Distance jechuun ammoo 2C dhaan nuu kannaa jechuudha. Major axis yeroo jiru 2A dha. 2A meeqa nuu kannee? 80 nuu kannee. Over 2 goone taanaan een keenya meeqa ta'a? Een keenya 40 ta'a. 40 ta'a jechuudha. Een keenya 40 ta'a. Height is what? Height is 30 meter in the center. What is the equation of semi-elliptical over in the center of the origin? Kun akkuma agartan huno asirratti equationii ellipsiiti. Equationiin ellipsiidha semi-major axis maal heightii kanaanis ni ibsama. Asirratti yeroo heightii jee ibsu value b ti kan inni nu ibsu jiru. B walqixani ta'a 30 nuun jee the whole square godhan. A ammoo 2a is equals to 80 nuun jee irra lamaa gogoone A keenya meeqa arganna? 40 arganna. Semi major axis jennaan semi minor axis yoo jemmoo b dha over 2 gootaniitis walakkaa fudhachuu ni dandeessanii. A is equals to 40 dha. Ammoo ajjala gonuu haa square godhee waan nu haa square godhanna. Kanas akkam gootan 0 tan habba lama ni fudhatanii square jechuun 0 fi 2 biraa fudhatanii tanas oggaa square gootan 9 0 2 bira kaattanii tanas square gootan 16 0 2 bira kaattanii samboodara equation akkamii barreessitan equation x square over 1600 plus y square over yala isini haku x square over 1600 plus y square over 900 is equals to 1 jettanii equation of ellipse semi-elliptical dhaan akkanatti yoo jechaan isin gaafates akka dalaguu dandeessanitti barreessuu danda'uu qabdanii. Amma gaafiin haftee gaafii takkittidha. Tabiraatirraa kutaa biraatti isinii aansinee akka wanta goonuttis hamileen nutti goggoraa isin jecha 50 takkaffaa gaafii 50 takka gaafii 50 takka unoo gaafii 50 takka akkuma asirratti agartan S1, S2, S3 and S4 represent the respective of the region shown in the figure below. Which one of the following is region solution? Region is of the following system is inequality. Asuma keessatti uno akkanatti figarii ibsee jira. Figarii kanarra kun doomeenii isaa yommuu ta'u S4 as keessas ni jira, S1 as keessa ni jira, S3 as keessa ni jira. Equationii kana yeroo itti naynee wanti goonu S1 asii ni kaasne samboodarra waan mallattoo leezaanii taateef gadoo kana gaddimnee jechuun lamaffaattis S2 irratti yoo kan fudhannu taate mallattoon greater zaanii waan taateef ol dimne S3 irrattis yoo kan fudhannu taate S3 irrattis yoo kan fudhannu taate mallattoon greater zaanii waan taateef jecha asiin fuunee bakka tanaan sarara kanaan olitti ol dimne S4 irrattis asiin ol dimne samboota doomeeniin isaa S2 kana keessarra jira jechuudha. S2 kun S4 S1 kanas waaniif keessatti hammatuuf jecha doomeeniin himicha kana S2 ta'a jechuudha. Akka kutaa biraa bareedduu kutaa bareedaa saabjektii biraa azar saabjektii itti isinii dalaynu comment irrattis nu jajjabeessaa isiniin jecha saayibban keessaniif sheer godhaa isin jecha chaanaala haroo chaanaala ammaan tana barame description boxii jalas linkii telegiraamaa isiniif hin kaa telegiraamas foloo godhaa iddoo diskas jettuun tuqaatii yaada yoo qabaattan kannadda telegiraama Oromiyaa Education Multimedia kanas koomentiidhaaf waan isiniif qopheessineef in harar hajuusanis seenaatii yaada kannaddaa isin jecha karaa yuutuubaatiin ammoo saayibban keessanii sheer godhaa. Amma kutaa biraatii walitti deebinutti nagaatti.